Akkam jirtu hordoftoota chaanalii kanaa. Ani maqaan kiyya Dr. Abirraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Har'a immoo kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe maatii hedduu yaaddessuun kan beekamu waa'ee dhibee gogiinsa garaa daa'immaniiti. Bobbaan yeroo dhufu laafaa fi kan yeroo ba'u isaan hin dhukkubsine yoo ta'e sababa turee dhufu qofaaf gogiinsa garaa qaba hin jedhamu. Daa'imman bobbaan isaanii turee sababa dhufe qofaaf daa'imman gogiinsa garaa qaba hin jennu. Maalii fi maatiin hedduun yeroo bobbaan daa'immanii turee dhufu waan isaan gogiinsa garaa qaban itti fakkaata. Kanaaf turtii miti kan murteessu. Turtii itti bobbaan dhufu daa'ima tokko garbiroo biratti akkasumas umuriitiin garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf daa'imman umuriin isaanii ji'a 6 gadi ta'an bobbaan torbanitti al tokko yookaan immoo guyyaatti si'a 7 dhufuu danda'a jechuudha. Way torbanitti way guyyaatti al tokko way immoo guyyaatti si'a 7 dhufuu danda'a jechuudha. Inni guddaan umurii kanatti baay'ina fincaaniidha malee hangi baay'ina isaan bobbaa ta'anii baay'ee murteessaa miti. Daa'imman torban 6 kaasanii guyyaatti yoo xiqqaate si'a 6 fincaa'uu qabu. Daa'imman umuriin ji'a 6 hanga waggaa 2tti guyyaatti al tokko yookaan immoo guyyaatti hanga al 3 bobbaa baasuu danda'u jechuudha. Akkasumas waggaa 4 fi isaa olitti guyyaatti si'a 3 hanga torbanitti si'a 3 dhufuu ni danda'a. Kun rakkoo kan hin qabnee fi kan eegamudha. Kanaafuu turtii itti bobbaan dhufu daa'immanitti garaagara. Akkasumas umuriitti garaagara. Kanaaf inni guddaan turee dhufuu qofaan gogiinsa garaa qaba hin jennu. Daa'imni tokko gogiinsa garaa qaba kan jennu bobbaa gogaa ta'e kan turee dhufu akkasumas immoo yeroo dhufu kan baay'ee isaan dhukkubuu fi ba'uuf kan isaan rakkisu yoo ta'edha. Akkasumas mallattoon kun jechuun bobbaan kun turee dhufuu akkasumas immoo yeroo dhufu dhukkubbii qabaachuu ba'uuf isaan rakkisu akkasumas gogaa yoo ta'e walitti fufinsaan yoo xiqqaate naannoo ji'a tokko turuu qaba. Maaliif bobbaan guyyaa tokko lama gogee yoo deebi'e kun gogiinsa garaa miti. Turee wantoonni akkasii mudachuu waan danda'aniif walitti fufinsaan yoo xiqqaate naannoo ji'a tokko turuu qaba. Akka ogeessa fayyaatti akka gama yaalaadhaan daa'imni tokko dhibee gogiinsa garaa qaba kan jennu yoo wanti kun walitti fufinsaan ji'a tokkoof mul'atedha. Kanaan ala fakkeenyaaf daa'imni tokko nyaata dabalataa yoo jalqabe guyyaa tokko lamaaf bobbaan isaa jijjiiramuu mala. Tarii xiqqoo goguu danda'a. Kanaaf turtiinis murteessaadha jechuudha. Daa'imman waggaa 5 gadii kan persentaa 30 ta'an yeroo ta'e irratti gogiinsa garaa ni godhatu jedhamee tilmaamama. Akkasumas immoo daa'imman umuriin isaanii mana barumsaaf ga'e jechuun daa'imman waggaa 6 waggaa 10 biratti daa'imman persentii 5 ta'an dhibee gogiinsa garaa kana ni qabaatu jedhamee tilmaamama. Kanneen dhibee gogiinsa garaa qaban keessaa hedduun isaanii jechuun hanga persentaa 95tti kan ta'an sababa dhibee fayyaan kan hin taanedha. Jechuun kan waan hamaa ta'e, kan waan yaaddessaa ta'e, kan dhibee fayyaa jalaan hin qabne yookaan immoo functional constipation kan jennu kanadha jechuun. Yeroo baay'ee daa'imman dhibee kana qaban caalaa yaaddoo fi sodaa maatiitu caalmaan mul'ata. Gogiinsi garaa yeroo ta'e irratti sababa ta'een bobbaan daa'immanii yoo xiqqoo goge yeroo dhufu xiqqoo isaan dhukkubuu danda'a. Yeroo ba'uuf jedhu isaan dhukkubuu danda'a. Marsaa itti aanutti immoo yeroo dhufu waan isaan dhukkubeef yeroo darbe marsaa itti aanutti immoo sodaa dhukkubbii kanaan kan ka'e bobbaa baasuu tursiisu. Osuma fedhii bobbaa baasuu qabanii dhukkubbii sana sodaachuun tursiisu jechuudha. Tursiisuun kun immoo caalmaatti bobbaan isaanii akka gogu taasisa. Kun immoo maal godhaa ammas dhukkubbii sana cimsaa jechuudha. Dhukkubbiin sun immoo yeroo cimaa deemus ammas immoo baasuu sodaatanii ni tursiisu. Kun wal qabatee waan deemudha. Kanaaf ammaatan danda'ametti daa'imman gogiinsa garaa yeroo qabaatan dafanii interviin gochuun barbaachisaadha. Yeroo dheerataa deemu moor gogaa deema. Moor gogaa yeroo deemu yeroo dhukkubu dabalataan isaan dhukkubaa deema. Caalmaatti dhukkubaa deema. Yeroo caalmaatti dhukkubaa deemu osuma fedhee bobbaa baasuu qabanii tursiisaa deemu jechuudha. Kun Bristol Stool Chart jedhama. Qabiyyee bobbaa daa'immanii ilaaluudhaan maal fakkaata bobbaan isaanii jechuudhaan dhibeen jala jiru wanta sana himuun akka danda'amutti kan taa'edha.
Fakkeenyaaf inni lakkoofsa tokkodha type 1 jedhamu kun daa'imman dhibee gogiinsa garaa cimaa qaban biratti mul'ata. Kan faffaca'ee gogaa ta'e harca'u jechuudha. Inni lammaffaa kun xiqqoo gogiinsa garaa kan qabanidha. Sadaffaa farfaffaan daa'ima nagaa biratti boca bobbaa eegamudha jechuudha. Inni sadaffaan kun immoo inni shanaffaan kun immoo xiqqoo nyaanni isaanii nyaata faayibar kan dhabe ta'uu mul'isa. Ja'affaaf torbaffaan immoo saganaan isaanii kan qallate akkasumas kan dhibee garaa kaasaa fakkaatu kan qaban fakkaata jechuudha. Kanaafuu boca bobbaa daa'immanii ilaaluudhaan daa'imni sun maal qaba? Dhibee gogiinsa garaa qaba moo noormaalii madha moo akkasumas baasaa qaba jechuuf ni fayyada jechuudha. Daa'imman hedduu biratti dhibeen kun kan jalqabu tokko yeroo nyaata dabalataa jalqaban. Nyaata dabalataa jechuun fakkeenyaaf daa'imni harmaa haadha hodhu tokko yoo aannan xaasaa jalqabe yoo aannan foormulaa jalqabe tarii jalqabuu danda'a. Akkasumas immoo ji'a 6 booda yeroo nyaata dabalataa jalqabu gogiinsi jalqabuu danda'a. Gogiinsi xiqqoo jalqabaa achiiti yeroo ba'u isaan dhukkubbii sana sodaachuudhaan bobbaa baasuu tursu sun immoo akka waan sun naannee cimaa deemuu taasisaa jechuudha. Dabalataan yeroo bobbaa ofiin deemuu eegalan toilet training yeroo inni naannoo umurii waggaa 3 yeroo ofii isaanii mana fincaanii fayyadamuu jalqaban dhibeen kun jalqabuu mala. Fakkeenyaaf halluu pooppoo jibbuudhaan mana fincaanii jibbuudhaan ofii shaakaluu jibbuudhaan sababa adda addaadhaan yeroo bobbaa ofiin deemuu eegalan yeroo mana fincaanii fayyadamuu eegalan wanti kun dhufuu mala. Akkasumas immoo yeroo biraan yeroo mana barumsaa eegalanidha. Daa'imman yeroo mana barumsaa eegalan tarii manni fincaanii mana barumsaa keessa jirutti toluu dhiisuu danda'a. Haalli mana barumsaa isaanii mijachuu dhiisuu waan danda'uuf yeroo mana barumsaa eegalan yeroo itti gogiinsi garaa jalqabu keessaa yeroo tokkodha. Haa ta'u malee daa'imni kamuu yeroo kamitti sababa tokko malee gogiinsa garaa godhachuu danda'a. Gogiinsi garaa daa'immanii ittisuuf akkasumas immoo ta'e sirreessuuf erga dhufee booda sirreessuuf yookaan osoo hin dhufin dura ittisuuf wantoota maatiin gochuu qaban gurguddoon inni tokkoffaan daa'imman bishaan gahaa dhuguu isaanii hubachuu fi nyaata gidduuttis dhugsiisuu. Daa'imman ji'a 6 booddee bishaan dhuguu qabu. Akkasumas immoo ji'a 6 booddee yeroo nyaata dabalataa nyaatan gidduutti bishaan osoo dhuganii gaariidha. Ji'a 6 dura aannan harmaa haadhaa bishaan ga'aa ta'e waan qabuuf kun nama yaaddeessu. Inni guddaan ji'a 6 booda. Ji'a 6 dura aannan harmaa haadhaa parsantaan hedduun bishaan. Kanaaf ji'a 6 dura bishaan hin barbaachisu. Inni lammaffaan hanga danda'ametti harmaa haadhaa hoosisuu akkuma amma jenne aannan harmaa haadhaa bishaan gahaa waan qabuuf bishaan gahaa waan qabuuf hin fayyada gogiinsa garaa ittisuuf. Dabalatas immoo kanneen aannan foormulaa aannan xaasaa aannan daakuu dhugan caalaa aannan loonii dhugan caalaa yoo aannan harmaa haadhaa hodhan carraan isaan dhibee gogiinsa garaaf saaxilamuu isaanii gadi bu'aadha. Akkasumas immoo nyaata dabalataa yeroo eegalan nyaata faayibarii qaban kanneen akka maangoo, burtukaana, mandariinii, raafuu, kaarotii, ocholoonii, zayituunii, baaqelaa, atara, kuduraalee fi muduraalee adda addaa cuunfaa isaanii daa'immaniif kennudha. Kun akka fakkeenyaatti fudhama malee hedduu jiru nyaatni faayibarii qaban isaan kana daa'immaniif dhiyeessuudha jechuudha. Sagantaa dhaabbataatti bobbaa taa'an baasuu. Maatiin daa'imman waggaa 3 booda daa'imni tokko waggaa 3 taanaan yoo xiqqaate guyyaatti 2 bobbaan dhufes dhufuu baates daqiiqaa muraasaaf akka isaan taa'anii bobbaa baasuu yaalan gochuu qabu. Daa'imman sababa ta'een haasaadhaan irraanfachuu ni danda'u. Osuma fedhii bobbaa deemuu qabanii tapha adda addaa argatan televezyiinii ilaalaa yoo jiru ta'e osuma fedha kanaa qabatanii achumaan rafuu waan danda'aniif akka seeraatti sagantaa baasanii fi ganamaa galgala bobbaan dhufes dhufuu baates akka isaan dhaqanii pooppoora wayidammoo mana fincaanii taa'anii xiqqoo yaalan taasisuu murteessaadha jechuudha. Barnoonni kun maatiif waan qophaa'eef waa'ee saayinsii gadi fageenyaan ittiin seennu wantoonni gogiinsa garaa fidan hedduudha. Garuu akka jenne persentaan 90-95tti kan functional constipation ta'e kan rakkoo fayyaa irraa maddine waan ta'eef maatiin isa kanarratti hundaa'uu qabu. Kanaaf wantoota armaan olitti jedhe kana taasisuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee
daa'imman gogiinsa garaa qabaatanii dabalataan mallattoolee armaan gadii yoo qabaatan ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf ulfaatinni qaama isaanii kan hin daballe yoo ta'e yookaan immoo ulfaatinni qaama isaanii kan irrataa deemu yoo ta'e bobbaa lallaafaa ta'eyyuu bobbaan isaanii yeroo dhufu dhiiga makatee yoo jiraate umurii ji'a tokko gaditti jalqabee kan itti fufe yoo ta'e fakkeenyaaf gogiinsi garaa kun umurii ji'a tokko gaditti kan jalqabe yoo ta'e umurii ijoollummaan jalqabee kan itti fufe yoo ta'e akkasumas immoo bobbaan jalqabaa akka dhaltaniin baasan kan sa'a 48 ol turee dhufe yoo ta'e maaliif wanti kun egaa dhibee fayyaa irraa madduu waan danda'u fakkeenyaaf dhibee fayyaa Irkutsk kan jedhamu daa'imman dhibee kana qaban bobbaa jalqabaa dafanii hin baasan sa'aatii daa'imman bobbaa jalqabaa sa'aatii 24 hanga sa'aatii 36 gidduutti baasuu qabu. Tarii bobbaan jalqabaa sa'aatii 48 ol turee yoo dhufe ta'e akkasumas immoo umurii ijoollummaa sanaan jalqabee yoo ta'e gogiinsi garaa kun dhibee fayyaa waan ta'uu maluuf hakiima daa'immanii ilaalchisuun murteessaadha jechuudha. Daa'imman dhukkubbii garaa yoo qabaatan gogiinsaan dabalata darbee kan hoqqisanii fi ho'a kan qaban yoo ta'e hanga umuriin isaanii irraa eegamu ol kan rafanii fi daa'imummaa isaaniitti bifa kelloo kan godhatan yoo ta'e fakkeenyaaf baay'ee rafuu yoo ta'e baay'ee kan hin taphanne yoo ta'e ijoollummaa isaaniitti daa'imummaa isaaniitti halluu kelloo godhatan dhibee fayyaa fakkeenyaaf haayipootaayirooidizim kan jedhamu ta'uu danda'a waan ta'eef ilaalchuun barbaachisaadha. Maaliif dhibeen kun dabalataanis gogiinsa garaa waan fiduuf. Inni kaan dugda isaanii gara gadii irratti rifeensi kan jiru yoo ta'e yookiin immoo dhiitoon yookiin dhooqa kan qabu yoo ta'e lukni isaanii jabina kan hin qabnee fi fincaa'uuf kan rakkatan yoo ta'e akkasumas mallattoolee biraa yoo qabaatan dabalataan immoo kanneen armaan olitti jenne kanneen gogiinsa garaa sirreessuuf maatiin gochuu qaban jennee yoo sirraa baate ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee barnoota maatiif barbaachisan tokko argachuu barbaaddan chaanalii kana sabiskiraayib, sheer, laayik akkasumas immoo gaaffii fi yaada qabaattan kooment godhaa. Galatooma.